Akkam jirtu barattoota kun Oromoo Kids Academy'dha. Channel kana viidiyoo nun hojjennu akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun dagatiin akkasumallee like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Nootii gaggabaaboo akkasumas wantoota barbaachisoo yeroo yeroodhaan gadhiisnu karaa Telegiraamii keenya karaa Facebook'dhaan hordoftanii argachuu dandeessu. Telegiraamii keenya Oromoo Kids Academy jettanii search gootan argachuu dandeessu. Fakkeenyota shallagamoo yoo ilaallu fakkeenya tokkoffaan konkolaataan geejjibaa tokko saffisa 50 meetira per sekondii ta'een sa'aatii walakkaa deeme. Yeroo kana keessatti fageenya hammamii deeme jedha. Fageenya hammamii deeme jedha. Asitti yoo fakkeenya kana furuuf yaallu jalqaba kennamaa barbaaddannaa jechuudha. Kennamaa barbaaddannaa kennamaa jenna jalqaba. Kennamaa yoo ilaallu kennamaan maalidha? Asitti kennamaan keenya saffisni nuuf kennameera. Saffisni asitti nuuf kennameera. Saffisni maaliin bakka bu'a jenneerra? Saffisni v-dhaan bakka bu'a jenneerra jechuudha. V equals to 50 miti? 50 meetir per second jennee fudhannaa jechuudha. Meetir per second jennee fudhannaa. Kan biraan kan nuuf kenname immoo sa'aatiidha jechuudha. Sa'aatiinis nuuf kennameera. Sa'aatii walakkaa deeme jechuudha. Sa'aatii walakkaa jechuun daqiiqaa 30 miti? Sa'aatiin maaliin bakka bu'a jenneerra? T-dhaan bakka bu'a jechuudha. T-dhaan bakka bu'a. Innis sa'aatiin nuuf kenname meeqadha jechuudha? Daqiiqaa 30 jechuudha. Sa'aatii walakkaa jechuun daqiiqaa 30dha. Kanaafiyyuu 30 hour jennaa jechuudha. 30 hour. Asitti yookiin 30 minute dhiifama 30 hour sun taane 30 minitiidha. 30 minute jechuun daqiiqaa jechuudha. 30 minitiidha. 30 minitiidha. Minitiin daqiiqaan 30 immoo asitti daqiiqaa 30 velocitiin asitti yookiin saffisni meeqa nuuf kenname? Saffisni 50 nuuf kenname jechuudha. 50 meetir per sekondiitti nuuf kenname. Taayimiin keenya immoo yookiin yeroon nuuf kenname immoo meeqa jenneerra? Daqiiqaa 30 jechuudha. Daqiiqaa 30 jechuun immoo gara sekondiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Daqiiqaa kun minitiidha. Kana gara sekondiitti jijjiiruu qabna jechuudha. T equals to daqiiqaa gara sekondiitti jijjiiruuf maal goona? 30 baay'isu maal goona? 60 jechuudha. Sekondiidhaan waan barbaannuuf 30 baay'isu 60 immoo meeqa ta'a jechuudha. 30 baay'isu 60 yeroo jijjiirru meeqa ta'a? Sekondii 1800 ta'a jechuudha. 1800 sekondis ta'a jechuudha. Asitti kan biraan barbaadamaadha jechuudha. Barbaadamaan immoo maalidha? Fageenya hammamii deeme jedha. Fageenya hammamii deeme. Fageenya isaatu barbaadame jechuudha. Fageenya hammamii akka deeme barbaadamaa jechuudha. Kanaafiyyuu asitti barbaadamaa jenna. Barbaadamaa jennee barbaadamaa jalatti fageenya barbaannaa jechuudha. Barbaadamaan fageenyadha. Fageenyi immoo maaliin bakka bu'a jenneerra? S-dhaan bakka bu'a jenneerra. Kanaafi mallattoo gaaffii godhannee kan itti aanu ilaalla jechuudha. Ni furra. Asitti foormulaa kan saffisaa qabnaa jechuudha. Foormulaa fageenya irratti foormulaan ilaallee bakka bu'ee masaa fudhannee garuu kan foormulaa isaa ilaalaa turre keessaa tokko saffisadha. Saffisni v-dhaan bakka bu'a. V-n immoo walqixa ta'a yookiin saffisni fageenya kenname irra yeroodha jechuudha. V equals to S over T jechuudha. Kanarraa immoo maal arganna? Yeroo bakka isaanii wal jijjiirru proportionalummaa isaaniidhaan fakkeenyaaf asitti kan nu barbaannu barbaadamaan keenya fageenyadha jechuudha. Fageenya kana qofaatti hambifachuu qabna jechuudha. Kana qofaatti hambifachuuf immoo maal gochuu qabna? Taayimii yookiin yeroo as jala jiru kana gara harka bitaatti dabarfachuu qabna jechuudha. Innis inni asiin jala ture kun jala inni ture kun yeroo gara bitaatti darbu maal ta'a yookiin walqixa bira yeroo darbu V yookiin V times T equals to SC ta'a jechuudha. Kana jechuun ni baay'ata jechuudha. Asitti V equals to S over T jenneerra miti? Asitti akka kanaan ilaalleerra. Taayimii kana yookiin yeroo kana gara
bitaatti dabarfachuuf immoo maal goona jechuudha, ni baay'isnaa jechuudha. Isa jala ture gara harka bitaatti yeroo dabarsinu v times t jennaa jechuudha. Ni baay'ata jechuudha, waliin baay'atee taa'a. Sin immoo karaa kana haftii jechuudha. Kana jechuun gara gaaffii keenyatti deebinee yeroo ilaallu immoo foormulaa kana asitti iddoo isaanii wal jijjiiruus ni dandeenya. S equals to v times t kana arganneerra jechuudha. Foormulaa kanaan furra jechuudha. Foormulaa kanaan furra v t kun baay'isuutu gidduu jira jechuudha. Kana yeroo hojjennu saffisni keenya wal qixa ta'a. Velocity yookiin yeroon velocity nuuf kenname meeqadha? Saffisa miti kun dhiifama, fageenyadha. Fageenya asitti velocity nuuf kenname yookiin saffisni nuuf kenname meetir per sekondii 50 dha jechuudha. 50 meetir per sekond baay'isuun kan biraan kan nuuf kenname immoo maalla? Taayimii qabna miti. Baay'isuu taayimiidha. Taayimiin immoo sekondii 1800 dha jechuudha. 1800 sekondiidha jechuudha. Kana yeroo baay'isnu meeqa arganna? Kana kaalkuleetariidhaan baay'isuun argachuu dandeessu. Kana yeroo baay'isnu meeqa arganna jechuudha. Saffisni fageenyi keenya 50 baay'isuu 1800tiin 90 ta'a jechuudha. 90 meetirii ta'a. 90 meetirii ta'a. Maaliif meetirii qofaa ta'e asitti sekondiin iddoo lama jira. Sekondiin kun isheen asii kun ishee asii as jirtuun wal balleessiti jechuudha. Asitti meetirii qofaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu fageenyi keenya 90 meetirii ta'a jechuudha. 90 meetirii kana immoo yeroo gara kiiloomeetiriitti jijjiirru 90 kiiloomeetirii argachuu dandeenya jechuudha. 90 kiiloomeetirii argachuu dandeenya. Gabaabaa isaatti kan amma hojjenne kana ilaaluudhaaf jalqaba kan nuuf kenname kan asitti kennamaa keenya baafanne, kennamaan saffisni nuuf kennameera, yeroon nuuf kennameera. Kan barbaadamu immoo fageenyadha jechuudha. Fageenya barbaannaa. Fageenya barbaaduudhaaf immoo foormulaa saffisaa fudhanna jechuudha. Foormulaan saffisaa s over t yookiin fageenya irra yeroodha jenneerra. Kanas fageenya kana qofaatti hambifachuudhaaf taayimii yookiin yeroo kana gara bitaatti dabarsinaa. Innis yeroo gara bitaatti darbu ni baay'ata jechuudha. Sanarraa immoo maal arganna? Foormulaa fageenyi wal qixa ta'a. Saffisa baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Kanas saffisni nuuf kenname 50 meetir per sekondiidha. Yeroon nuuf kenname immoo 1800 sekondiidha. Kana yeroo baay'isnu immoo 90 arganna. 90 kun immoo gara kiiloomeetiriitti yeroo jijjiiramu 90 kiiloomeetirii ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan shallaguu dandeenya. Kan itti aanu konkolaataan fe'umsaa wal fakkaataan deemu, saffisa wal fakkaataan deemu tokko sekondii 5 keessatti fageenya 400 meetirii deemee jedha. Saffisni konkolaataa kana meeqa jedha? Jalqaba irratti kennamaa isaa yeroo ilaallu, kennamaa jennee ilaalla. Kennamaa jennee barreeffanna asitti. Kennamaan isaa maalidha? Kennamaan asitti saffisa wal fakkaataan kan deemu tokko sekondii 5 keessatti fageenya 400 meetirii deeme jedha. 400 meetirii fageenyadha jechuudha. Fageenyi maaliin bakka bu'aa? Fageenya maaliin bakka buusna jechuudha? Saadhaan bakka buusna. Fageenyi saadhaan bakka bu'aa. Saa wal qixa fageenyi keenya 400 meetiriidha jechuudha. 400 meetirii jennee fudhanna. Kan biraan kan nuuf kenname immoo sekondii nuuf kennameera. Sekondiin meeqadha? Sekondii 5 jedheera. Sekondiin immoo maalla tiidhaan yookiin taayimiidhaan bakka bu'aa. Innis 5 sekondiidha. 5 sekondiidha. Yeroon nuuf kenname sekondii 5dha. Kennama bifa kanaan baafanna. Kan itti aanu immoo barbaadamaadha jechuudha. Barbaadamaan immoo maalidha? Barbaadamaa jennee baafanna. Barbaadamaan keenya maalidha? Asitti kan gaafatamne saffisadha jechuudha. Saffisni konkolaataa kanaa meeqadha jedha. Saffisni konkolaataa kanaa meeqadha jedha. Saffisni immoo v'dhaan bakka bu'aa. V kan barbaadamu
velocity yookiin saffisadha jechuudha. Kanaafiyyuu v wal qixa ta'a mallattoo gaaffii jennee barbaadamaa keenya bifa kanaan erga baafanneen booda asitti immoo furmaata jennee furmaata isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Furmaata jennee furmaata yoo laallu kan gaafatamne v yookiin saffisadha. Saffisni v dhaan bakka bu'a. Formulaan saffisaa immoo maal jennee irra dheerina irra yookiin fageenya irra yeroodha jennee irraa jechuudha. Fageenya irra yeroodha. Kanas kan nuuf kenname bakka buusuudhaan furuu dandeenya jechuudha. Fageenyi keenya meetirii 400 nuuf kenname. Fageenyi meetirii 400dha. 400 nuuf kennameera. Fageenyi keenya irra jennee jalatti immoo yeroodha. Yeroon immoo sekondii 5 nuuf kenname. 5 sekondii jenna. 400 shaniif yeroo hirru 400 shaniif yeroo hirru meeqa arganna jechuudha. Kana yeroo hirtan 80 arganna jechuudha. Kanaafiyyuu velocitiin keenya 80 ta'a jechuudha. 80 meetir per sekondiidha jechuudha. Maaliif meetir per sekondii ta'e velocity yookiin saffisni keenya saffisni nuuf kenname kun yuunitii wal tawaasa meetir per sekondii waan ta'eefidha jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabuma isaatti ilaaluudhaaf kan nuuf kenname yeroon nuuf kennameera, fageenyi nuuf kennameera, barbaadamaan immoo saffisadha. Saffisni immoo fageenya irra yeroodha. Kanaafiyyuu fageenyi keenya 400dha. Yeroon immoo 5dha. 400 irra 5 jechuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu konkolaachisaan tokko sekondii 10 keessatti fageenya 200 meetirii oofe. Saffisni giddugaleessaa konkolaachisaan meeqa jedha. Asitti kennamaa keenya baafanna jalqaba. Kennamaan maalidha? Kennamaa jennee sekondii 10 keessatti jedha. Yeroon nuuf kennameera. Yeroon t-dhaan bakka bu'a. T wal qixa ta'a 10 sekondii jenna jechuudha. Sekondii 10dha. Kan itti aanu immoo fageenyi nuuf kennameera jechuudha. Fageenyi nuuf kennameera. Fageenyi keenya meeqadha? 200 meetiriidha. Fageenyi immoo s-dhaan bakka bu'a. 200 meetirii jenna. 200 meetira jenna. Saffisni giddugaleessa konkolaataa kanaa meeqa jedha. Kan gaafatamu saffisa giddugaleessaadha jechuudha. Barbaadamaan maalidha jechuudha. Saffisa giddugaleessaadha jechuudha. Saffisa giddugaleessaa yookiin velocity averageedha jechuudha. Kana mallattoo gaaffii jenna. Asitti furmaata jennee velocitiin average yookiin immoo saffisni giddugaleessaa maalidha jechuudha. Saffisa giddugaleessaa jechuun maal jechuudha? Foormulaa isaa akka ilaallee turre fageenya dimshaashaa yookiin fageenya nuuf kenname hunda irra yeroo nuuf kenname dimshaasha isaadha jechuudha. Fageenyi nuuf kenname meeqadha? Foormulaan isaa s-dha. Fageenya s-in asitti fageenyadha. Fageenya irra yeroodha jechuudha. Fageenyi nuuf kenname meeqadha jechuudha? 200dha jechuudha. 200tu nuuf kenname 200 meetir jenna jechuudha. 200 meetir irra yeroon nuuf kenname immoo meeqadha? Sekondii 10dha jechuudha. Sekondii 10dha. 10 sekondii jenna. Asitti 0dhaan bada 20 irra tokko ta'a jechuudha. 20 irra tokkoon immoo 20dha. Kanaafiyyuu v averaging keenya 20 meetir per sekondii ta'a jechuudha. 20 meetir per sekondii ta'a jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya. Saffisni giddugaleessaa konkolaataa kana meetir per sekondii 20dha jechuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin kan biraan immoo atileetiin tokko saffisa 40 meetir per sekondiidhaan fageenya 500 meetirii fiiguuf yeroo hammamii itti fudhata jedha. Asittis bifuma kanaan kennamaa yoo baafannu kennamaa jenna. Kennamaa jennee yoo baafannu kennamaan maalidha? Saffisni nuuf kennameera jechuudha. Saffisni v jennee saffisni v'n 40 meetir per sekondiin nuuf kennameera jechuudha. Fageenyis nuuf kenname. Fageenyi nuuf kenname meetira 500dha jechuudha. S wal qixa ta'a jennee 500 meetir jenna jechuudha. 500 meetiriidha. Kan gaafatamne immoo maalidha? Barbaadamaan yeroodha jechuudha. Yeroo hammamii itti fudhata jedha. Kanaafiyyuu barbaadamaa jennee barbaadamaan keenya yeroodha jechuudha. Yookiin taayimiin
walqixa mallattoo gaaffii ta'a jennee erga baafannee booda formulaan nuuf kenname kan nuti beeknu maaldha asitti formulaan nuti beeknu S yookiin dhiifama S osoo hin taane velocitiin yookiin saffisni walqixa dheerina irra taayimii yookiin fageenya irra yeroo ta'a jennee turre jechuudha. Asitti kan barbaannu immoo kan formulaa yeroo baafachuu qabna jechuudha. Kan gaafatamne yeroodha waan ta'eef ishee asitti waamsisaa jala jirtu kana formulaa ishee baafannaa jechuudha. Ishee qofaatti hambisuuf immoo maal goona jechuudha. Isa irra keessa jiru yookiin fageenya kana gara bitaatti dabarfachuu qabna jechuudha. Gara bitaatti dabarfachuu qabna. Sana gochuudhaaf immoo maal goona jechuudha. Jalqaba isa taayimii kana gara kamitti dabarfanna jechuudha. Taayimii kana asitti S kana qofaatti hambifachuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo akkam goona jechuudha. Jalqaba yeroo yookiin taayimii keenya gara bitaatti dabarfannaa jechuudha. Formulaa jalqaba ilaallee turre jechuudha. Gaaffii jalqaba irratti hojjennee turre. Innis akkamiin ta'uu danda'a? S'in qofaatti hafti walqixa taati V times T taati jechuudha. Saffisa baay'isuu taayimii taati yookiin yeroo taati jechuudha. Ishee kana immoo amma kan barbaannu kan yeroo qofaadha jechuudha. Yeroo qofaa akka qofaatti nuuf haftu barbaannaa jechuudha. Kana gochuuf immoo irra jennee V kana jalatti barreessinaa jechuudha. Saffisni saffisaan akka nu baduufi jechuudha. Ishee kana saffisni saffisaan akka nu baduuf akkas goonaa jechuudha. Isa kara kanaa yoo akkas goone isa kara gama kanaas akkas gochuu qabnaa jechuudha. Asitti maaltu nu hafe jechuudha. Saffisni saffisaan badeera yeroon qofaatti hafti jechuudha. Kan hafti ishee kanadha jechuudha. Ishee hafti kanas time walqixa jennee S over V jennaa jechuudha. Saa irra va yookiin immoo fageenya irra saffisaa taati jechuudha. Amma iddoo isaa gashinee furuu qofaatu nu hafa jechuudha. Formulaa isaa bifa kanaan erga barreeffannee booda fageenyi nuuf kenname meeqadha jechuudha. Fageenyi walqixa ta'a. Fageenyi nuuf kenname meeqadha? 500 meetiriidha jechuudha. 500 meetiriidha. 500 meetirii irra meeqadha jechuudha. Sekondiin nuuf kenname immoo sekondii sun taane saffisni nuuf kenname immoo 40dha. 40 meetir per sekondii taati. 40 meetir per sekondii taati jechuudha. Asitti meetiriidhaan baddii sekondii qofaati hafti jechuudha. Sekondiin immoo gara oliitti dhufti. Zeeroon isheen kun ishee kanaan baduu dandeessi. Taayimii yookiin yeroon keenya meeqa ta'a jechuudha. 50 irra 4 ta'a jechuudha. 50 irra 4 immoo yeroo hir'u meeqa arganna jechuudha. 50 afuriif yeroo hir'u 12.5 arganna jechuudha. 12.5 arganna jechuudha. Innis sekondiidha jechuudha. 12.5 sekondii arganna jechuudha. Bifa kanaan furuu dandeenya jechuudha. Gabaabaa isaatti jalqaba formulaa yeroo baafanna. Formulaa yeroo kana erga baafannee booda bakka nuuf kenname wanta nuuf kenname bakka buusuu qofaadha jechuudha. Kan itti aanu konkolaataan tokko daandii qajeelaa irra meetira 1000 saffisa 80 meetir per sekondii ta'een deemaa jira jedha. Kennamaa isaa haa baafannu. Kennamaa jennee daandii qajeelaa irra meetira 1000 deeme jechuudha. Meetira 1000 deeme yoo jedhu fageenyadha jechuudha. Fageenyi S'dhaan bakka bu'aa. Saan walqixa 1000 meetir jennaa jechuudha. Kan biraan kan nuuf kenname saffisadha. Saffisni immoo V'dhaan bakka bu'aa. Saffisni walqixa ta'a 80 meetir per sekondii jennaa. Kanaan deemaa jira jechuudha. Yeroon itti fudhatu hammam ta'uu danda'a jedha. Kanaafii barbaadamaan keenya yeroodha jechuudha. Barbaadamaan keenya yeroodha jechuudha. Yeroon immoo taayimiidha. Taayimiin T'dhaan bakka bu'aa. Kanatti barbaaddannaa jechuudha. Formulaa kana baafachuudhaaf immoo isa jalqabaatti deebina. V equals to dheerina irra yeroodha jechuudha. Kanarraa immoo asitti akkuma arganneerru yerootu nu barbaachisa. Yeroon immoo T'dha. Asitti formulaa isaa arganneerra jechuudha. S over V'dha. Kanaafiyyuu S T walqixa ta'a. Isuma jalqaba hojjetaa turredha jechuudha. Wal fakkaataadha. Formulicha fudhachuu dandeessu jechuudha. Taayimiin maal ta'a jechuudha. Formulaan isaa S irra
v dha jechuudha. Kanaaf ishee kanaan furuu dandeenya. Taayimiin wal qixa ta'a. S meeqadha? 1000 dha jechuudha. 1000 meetirii irra velocitiin immoo yookiin saffisni immoo 80 meetir per sekondiidha. Meetir per sekondiidha. Bifa kanaan meetiriidhaan baduu dandeessi. 0.0dhaan baduu dandeessi. Kanaaf 100 irra 8 ta'a jechuudha. 100 irra 8 sekondii ta'a. 100 irra 8 sekondii ta'a. Kanammoo yeroo shallagnu 100 irra 8 meeqa ta'a jechuudha? 12.5 ta'a jechuudha. 12.5 ta'uu danda'a jechuudha. Kunis sekondiidhaan bakka bu'aa sekondii jenna jechuudha sitti. Yeroodha kan gaafatame waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Kan ittaanu ariitiidha. Ariitii immoo kutaa ittaanutti ariitii irraa jalqabnee waliin ilaalla jechuudha. Hanga sanatti viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuun dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Chaanalii kana irratti viidiyoon gadhiifaman akkasiin qaqqabaniif sabskiraayib gochuun dagatina. Karaa teelegiraamii fi feesbuukii keenya Oromoo Kids Academy jechuun argachuu dandeessu. Galatooma.